feet. And Messi! A goal forevermore! Mbappe! Oh, wow! Richarlison! That is Brazil! Waancaa addunyaatiin Morokoo fi Biraazil morkattoota isaanii injifataniiru. Qopheessituun dorgommichaa Ameerikaan ramaddii yoo darbitu Tarkiyyeen dorgommichaan ala taate. Taphataan Tarkiyyee Ardaa Gular dhiifama gaafateera guutuusaa akka taanutti dhiyaata. But those further up the pitch can be destructive. Ismail Saibari's cool finish against the Brazilians, a goal that will live long. Bakka buutuun Afrikaa Morokoon waancaa addunyaan Scotland injifachuun gara marsaa taanutti darbuuf carraa bal'ifatte. Taphichi eegalee sekoondii 70ffaatti Ismail Saibari goolii galcheen Morokoon injifannoo jalqabaa galmeessiste. Ija kilaboota gurguddoo Awurooppaa hedduu keessa kan seene Saibariin waancaa addunyaan taphoota lamaan goolii lama galche. Through it goes for Morocco's first chance of the game, brilliantly taken. Saibari again. Morokkoon harka 59 taphicha to'achuun yeroo 12 goolii galchuuf kubbaa gara goolii Scotlanditti yaalte. Scott McTominay fi John McGinn gareen of keessaa qabu Scotland kubbaa kallattii goolegde tokkollee soyyaaliin dirreedhaa bahe. Gareewwan ciccimoo waliin morkachuu akka dandeenyu agarsiisneera kan jedhe John McGinn qaama dirree sadaffaa keessatti garuu hanqina qabna jedhe. Kaayyoon keenya qabxii 3 milkeeffachuudha isas milkeessineera jedhan leenjisaan Morokoo Mohamed Ouhabi. Tabaramaddii xumuraan Morokoon Haiti, Scotland, Brazil waliin taphachuun ramaddicharraa kan darbu adda bahuun beekama. To counter that starts now for Brazil. Vinicius Junior slips it through and then it's fired into the roof of the net. Ramadduma kana Brazil Haiti goolii 3-0 injifachuun waancaa addunyaan injifannoo jalqabaa galmeessuun qabxii 3 milkeeffatte. Taphataan Manchester United Matthias Kunyaan daqiiqaa 23ffaa fi 36ffaarratti goolii 2 galche. Kunyaan waancaa addunyaan goolii isaa jalqabaa Braziliif lakkoofsise. Vinicius Junior goolii 3ffaa Brazil taphataa galchedha. Goolii tokko galchuun tokko kan mijeesse Vinicius Junior taphoota lamaan goolii 2 galche. Haitiin biyya jalqabaa waancaa addunyaa bara 2026 ala taatedha. Taphoota ramaddii lama walittaan sun Brazil fi Scotlandiin mo'amte. Taphoota kanneeniin goolii 4 irratti galuun goolii tokkollee son galchiin dirreedhaa baate. Brazil tapha tokko injifachuun tokkoon qixa bahuun qabxii 4 ramaddicha dursaa jirti. Morokkoon qabxii wal fakkaataan garaagarummaa gooliin sadarkaa lammaffaadha. Tapha tokko mo'amuun tokko kan injifatte Scotland qabxii 3 sadarkaa taanu qabatteetti. Ameerikaan ramaddii marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 32 hirmaachisuuf darbuu mirkaneeffatte. Goolii Kaameroon Burjees garee ofirratti galchee fi Freemaniin 2-0 Awustiraaliyaa injifatte. Tapha hawwataa waliin injifachuu keenyatti hedduu gammadeera jedhe leenjisaan Ameerikaa Pochettinoon. Tapha ganama kana xumurameen Paraagwaay goolii Maatiyaas Galaarzaa galcheen 1-0 Tarkiyyee injifatte. Galaarzaan waancaa addunyaa bara kanaan goolii saffistuu sekoondii 64ffaatti lakkoofsise. Paraagwaay seera haaraa waancaa addunyaa bara 2026 tumameen daqiiqaa 50 oliif taphattoota 10 taphachuuf dirqamte. Taphataan duraanii Newcastle United Miguel Almiron harka isaatiin afaan isaa guuguun taphataa Tarkiyyee Maartin Mulderitti waan dubbateef vaariin deeggaramuun kaardii diimaan dirreedhaa bahe. Seera haaraa bahe kanaan taphattoonni harka isaaniitiin afaan isaanii qabatanii dubbachuun gonkumaa dhorkaadha. Taphattoota kana Ardaa Gular, Hakan Chaanhuluu fi Kenan Yildiz kan qabdu Tarkiyyeen waggaa 24 booda hirmaannaa argattus taphoota lama walittaan sitee mo'amuun dorgommichaan ala taate. Tarkiyyeen tapheedaatiin yeroo 32 Paraagwaay irratti tapha ramaddii duraattiin ammoo yeroo 30 Awustiraaliyaa irratti kubbaa yaaltus goolii tokkollee hin galchine. Biyyattiin tapha lamaan yeroo 60 kubbaa kan yaalti yoo ta'u waancaa addunyaa bara 1966 booda yaalii hedduu tapha lamaan taasifame ta'uun riikardii haaraan galmaa'eera. Taphataan garichaa Real Madridiif taphatu Ardaa Gular ummata keenya dhiifama gaafachuu barbaannaa qaaniitu nutti dhaga'ame jedhe. Hundi keenya kilaboota jajjaboof taphannaa dorgommii kanaan ga'umsa olaanaatu nurraa eegama jechuun Ardaa Gular gaabbii qabu himeera. Ameerikaan qabxii 6 ramaddii irraa yoo darbitu Awustiraaliyaa fi Paraagwaay qabxii qixa 3 garaagarummaa gooliin sadarkaa lammaffaa fi sadaffaadha. Tapha ramaddii xumuraa Awustiraaliyaa fi Paraagwaay walitti fideen kan injifate Ameerikaa taanuun ramaddii irraa darbuu mirkaneeffata. Har'asitti fuun ramaddii faan galgala sa'aatii 2tti Neezerlaandis injifannoo jalqabaaf Siwiidin waliin taphatti. Tapha ramaddii jalqabaattiin
Netherlands goolii 2 Japan waliin golabuun qabxii qoodatte. Sarara fuulduraarratti Alexander Isaaqii fi Victor Yokeresin kan durfamtu Sweden goolii 5-1 Tunisiyaa injifatte. Har'as qabxii 3 milkeeffannaan qabxii 6 ramaddiirraa darbiti. Har'a halkan sa'aatii 5tti Jarmanii fi Cote d'Ivoire ramaddiirraa darbuuf waliin taphatu. Jarman goolii 7-1 Kuraasaawaa Cote d'Ivoire 1-0 Ecuador injifachuun dorgommicha eegalan. Make the last stages. What a start! What an incredible start! Arsenal kilaba haaraa liigichatti guddate Coventry City waliin taphachuu liigicha eegala. Sagantaan taphoota Premier League England bara dorgommii 2026-27 kaleessa baheera. Shaampiyooniin dorgommicha Arsenal adoolessa 15 gaafa guyyaa jimaataa kilaba haaraa Shaampiyoonshiippii England irraa guddate Coventry City simata. Coventry Cityin Premier League Englandiin waggaa 25 booda Arsenal waliin taphata. Barii sana guyyaa sanbataa Manchester United dirree fiinala Hull City waliin yoo morkatu dilbata Manchester Cityin Etihaditti Bournemouth keessummeessa. Dilbatuma Liverpool Newcastle United wixatammoo darbii Londoniin Fulham Chelsea waliin taphatu. Liigichi waancaan addunyaa akkuma xumurameen guyyaa 34 booda kan eegalu yoo ta'u taphaniisaa fi xumuraa sababa waancaa addunyaatiin kan kanaan dura baratameera adda ta'uun isaa ibsameera. Torbeewwan 38 keessaa 33 guyyaa jimaataa hanga wixataatti taphatama. Torbeewwan 5 hafan ammoo guyyoota idileetiin akka taphatamu ibsameera. Jeremy Dokun waliigaltee Manchester City waliin qabu dheeressuuf tole jedhe. Taphataan lammii Belgium Dokun waliigaltee waggaa 5 hanga 2031 Etihad isa tursiisu Manchester Cityf mallatteessuuf kilabicha waliin waliigaleera. Bara 2023 kilaba France Rennes irraa waliigaltee waggaa 5tiin Manchester Cityf kan mallatteessu yoo ta'u waliigalteen jalqabaa qabu bara 2028 xumurama ture. Ta'us Dokun ga'umsa olaanaa bara dorgommii darbee mul'iseen waliigaltee waggoota dheeraa Manchester Cityf mallatteessuun karoora leenjisaa kilabichaa Enzo Maresca keessa jira jedhameera. Manchester Cityin dabalataan waliigaltee Joshko Gvardiol waliin qabu dheeressuu fi jijjiirraa taphataa Nottingham Forest Elliot Anderson milkeessuuf hojjechaa jira jedhame. Anthony Rudiger fi Alfonso Davies baqattummaarraa hanga kubbaa miilaatti milkaaniiru. Abdii Sonkutiin cimanii hojjannaan milkaa'uun akka danda'amu Rudiger dubbateera. Guutunsaa kunooti. Taphattoonni beekamoo kan akka Alfonso Davies, Anthony Rudiger fi kanneen biroo baqattummaarraa kaanii waancaa addunyaa bara kanaa irratti hirmaataa jiru. Rudiger Jarman, Alfonso Davies Kanaadaa, Nestroy Iraan Kuddaa Awustiraaliyaaf taphachaa jiru. Jarman tapha Kuraasaawaa goolii 7-1 injifattee Rudiger daqiiqaa 73tti jirame seenuun taphateera. Seeraaliyoon keessatti waggootaaf sababa waraana waliiniitiin maatiin Anthony Rudiger gara Awurooppaatti baqatanii jiraachuuf hin dandeenye turan. Boodarra garuu Jarman magaalaa Berliin keessatti eeyyama argachuun jiraachaa jiru. Taphataan sarartiisaa Real Madrid Rudiger waggaa 33 dura Berliin keessatti dhalate. Murteen ture achi keessaa bahuu qofa ture jedhe Rudiger turtii BBC Sport Afrikaa waliin taasiseen. Waa'ee baqattummaa Jarman keessa ture yeroo yaadatu ammoo kutaa keenya qabna ture nu cinaas maatiin biraa turaniiru hundi keenya waliin turre jedhe. Yeroos jireenya keessatti wanti kennamuu fi abdii nama turu waan hin jirreef dhiibbaa guddaa narratti uumeras jedhe Rudiger. Abjuu kee jiraachuu fi bakka ga'uu barbaadduuf jireenya keessa taarsaa kaffaluu qabdaan yaaduma Rudigerii. Yeroo sirrii fi barbaachisaa ta'etti baqattoota deeggaruuf qophii ta'us himeera. Anthony Rudiger bu'aa hedduu keessa darbuun kubbaa miilaan taphataan milkaa'edha. Garee biyyaalessa Jarmaniif taphoota 83 goolii 3 sarartiisaarraa ka'uun galche. Chelsea fi Real Madrid waliin waancaa Champions League Awurooppaa taphattoonni hedduu hawwan shaampiyoonii ta'eera. Kilaboota kanneen waliin waancaa Liiga Awurooppaa fi La Liga Spain dabalatee waancaa garaagaraa hedduu milkeeffateera. Waancaa addunyaa Jarman waliin shaampiyoonii ta'uuf tapha ramaddii jalqabaan injifannoon eegalan. Rising star of the Bundesliga in record time. Made beautifully by Alfonso Davies. Alfonso Davies waancaa addunyaa kanaan filannoo jalqabaan gara dirree seenuu baatus dursaa taphattoota Kaanaadaati. Sababa waraana waliiniitiin kaampii baqattoota Gaanaatti maatii Laayibeeriyaa irraa dhalate. Taphataan sarartiisaa Baayern Muuniik kun Kaanaadaan anaaf biyya addaatii akka lubbuu kootiin mararfadha jedhe. Wantoota abdii nama kuttachiisan hedduu keessa
darbuun kubbaa miilaan abjuusaa jiraachaa jira. Alfonso Davies kubbaa miilaa Kanaadaa keessatti taphataa dargaggoonni hedduu fakkeenya godhatanidha. Bayern Munich waliin waancaa Bundesliga 7 fi Champions League Awurooppaa tokko shaampiyoonii ta'e. Leestirooyiraan Kuddaa, Mahammed Turee fi Awwar Maabil baqattummaan waancaa addunyaa bara kanarratti Awustiraaliyaa tajaajilaa jiru. Iraan Kuddaa fi Tureen tapha Awustiraaliyaan Tarkiyyee goolii 2-0 injifatteen filannoo jalqabaan gara dirree seenaniiru.